ergamaan waaqayyoo deebi'ee Elsaabeexidhaan Zakkaariyaasiidhaan Yohaannisin fudhaa godaanee fudhaa deemaa waaqayyo waan hundumaa danda'a. Garuu maaliif jara kana deemaa jedhaa ishee kana sinitti mun barbaada. Waaqayyoof wanti dadhabamu jira. Maayina deebisaa jira. Hin jiru jedhu kutaan sagalee barnoota keenyaa kun hin jiru. Dhugumadha hin jiru. Zakkaariyaasiin argineerra. Ba'umsa Elsaabeex irratti argineerra. Wanti waaqayyoof dadhabamu gonkumaa akka hin jiraanne argineerra. Ammas waaqayyo kan inni deemaa ittiin jedheefi waan hojjechuu barbaadu qaba. Isa tokkoof sagalee gaarii kennee akka faarfatu godha. Isa tokkoof yaada gaarii kenneefi biyya akka gaggeessu godha. Isa tokkoof obsa gaarii kenneefi masqalii yookaan fannoo guddaa itti kenneetu luba taasisa. Garuu waaqayyo akkasumatti mootummaa isaatti ol nu naquu hin danda'u. Hin danda'a. Nuyis gahee keenya bahuu qabna. Waan tokkotu jira. Waan tokkotu jira. Maalidha inni? Yohaannis qulqullummaan, gaarummaan, qorumsaan, oomiif, sagadaan, rakkinaan, boo'ichaan akka inni iddoo waaqayyo barbaadutti jiraatu waaqayyo waan barbaaduuf taasise. Galanni ulfinni hooqubaan maqaa isaaf haa ta'u. Galanni ulfinni maqaa isaaf haa ta'u. Kana barbaadu sanaan booda Zakkaariyaas waa tokkoon qorame anoonaan du'a taanaan mucaa koo wajjin hin deemaa hin jenne. Mucaa koo Yohaannis wajjin hin deemaa hin jenne. Waa godhe maal godhe? Ani silaasi tajaajilaa mana waaqayyooti. Ati mucaa kee fudhuu deemi. Ani immoo mana kana keessaa bahuu hin danda'u. Asuma keessa jiraadha. Dhala koo duukaas haadha manaa koo duukaas nan deema. Jireenya koo duukaas nan deema hin jenne. Mana kana keessa hin bahu jedhe. Mee hundumti keessa mana kana keessaa jedhame hin bahu. Yoo dhalli koo deemtes, yoo abbaan koo deemes, yoo jireenyi koo hir'ises mana kana keessa maaliif godhu? Kuni waadaadha. Waaqayyoon galateeffadhaa. Inni kan abbaan isaa amantii waan jijjiirrateef mana kana keessa ba'e. Inni kan haati manaan isaa amantii waan jijjiirrateef mana kana keessa ba'uuf miilla isaa tokko akkatti diriirfateera. Hin ba'u, hin barbaadu, hin ta'u jedhe garuu eenyu? Zakkaariyaas. Amantii akkasii hunda keenyaaf haa kennu waaqayyo. Yohaannisin fudhattee gara gammoojjii Siinaa deemu. Bakka ajaa'ibaa tokko qabatte. Bakkitti isinitti hima. Ishee kan akka isin naa hubattaman barbaada. Bakka mucaa ishee Yohaannisin boqochiifte. Bakki sun gammoojjii Siinaa keessaa siif ati jedha. Maal jedha? Siif ati. Hiikkoonsaa situ hojii gaarii ofiif hojjeta. Situ amantii ofiif dhaaba. Situ jireenya ofiif qindeessa. Situ lubbuu kee baraara. Situ qulqullummaa barbaada. Wanti kanaan alaa garuu wanti waaqayyoof dadhabamu hin jiru jedha. Galanni ulfinni hooqubaan waaqayyoof haa ta'u. Namoota adda nu dhufneef sagaleen kun hiramaan jiru. Jira. Nuti ofuun keenya ajajamuun keenya ofiif taane jechuudha. Waaqayyo ammas siif ati amantiin kee kan keeti. Amantiin kee jireenya keeti. Mana
asmoo achi yaadi keenya eessatti hafe? Zakkaariyaas garuu mana Waaqayyoo keessatti hafe. Yaa uummata Waaqayyoo, mana Waaqayyoo keessatti hafuun hin ta'amaa hin ta'u. Yoo abbaan kee deeme, yoo haati kee deeme, yoo jireenyi kee bade, mana Waaqayyoo keessatti hafe hin ta'amaa hin ta'u. Hin danda'ama moo hin danda'amu? Hin danda'ame Zakkaariyaasiif as keessatti. Gochaa baay'ee nama sodaachisu as dhufanii kutaa gaarii keessa mana kiristaanaa keessa iddoo aarsaa Waaqayyoo irraa as dhufanitti warri hameen warri jibba isaa qaban amantii isaan isanni haadha manaa isaa biraa isa inni Waaqayyoof jiraatu isa inni mucaa isaa biraa hafe itti galchanii mana kiristaanaa jalatti mormi isaa dhiige, dhiigi isaa lolaate akka habeen dhiigni isaa lafaatii gara Waaqayyootti iyye. Abboonni keenya fannoo baatanii kan jiraatan mana kiristaanaa keessatti dhiiga yaadaa dhiiganii maaliin qeesichi seete sheekii wayyeessa jecha kana baachaa maali qeesitti himmachuuf hidhuuti qeesiidhaa ishee abbaa qalbii jijjiirannaan godhate inni yeroo sana morma isaa kute inni Phexrosin hadhammoo qeesota immoo yaada diinaatiin morma isaanii kutaa'eera. Jabaadhaa waan tokko hiinu maaliif erga Waaqayyo nuu du'e yoo duune gara isaa dhaqna mallattoo qabaa. Egaa nuti sibee dhaabatee qalamaan otoo dhufanii namni baay'een baqatee bada eenyuuf garuu danda'ama? Mee maaloo yaa saba Waaqayyo eenyuuf danda'ama? Waaqayyo yoo lallabdanii asumatti mormi kee haa citu, yoo isaaffatate asumatti mormi kee haa citu, yoo abbaa warraa kee iddoo barbaade deemu asumatti mormi kee haa citu. Sanaan booda achitti bakka qabataa bakka sana qopheessee kan nu eegu maqaan isaa kan ulfaatee galatamee haa ta'u. Sanaan booda guyyaan har'aa baay'ee ishee kan yaadatu guyyaa isheen itti boqotte Elsaabeet bakka siif ati jedhu gammoojjii Siinaa keessa mucaa ishee wajjin otoo jiraattu mucaa baay'ee jaallattu abbaan mana kiristaanaatti biraa qalame abbaan jaallattu biraa tuleera ta'a.